Parsantii dhibba keessaa parsantii 5 bakka badaatti kan argamu. Parsantii 95 markasa qaraatii keessatti. Kuuwwan zuum irratti qaraasisaa, kuuwwan iimuu irratti qaraasisaa, kuuwwan madrasaa keessatti qaraasisaa. Kun darasaa ta'e ofiiyyuu kabaratirraa nama barsiisaa. Dhiirri keenya akkoo akkasii dabar. Warqii dabar dhiirri musliima wallaahi warqii dabar. Yoo afur miti shari'aa nanga barbaade yoo iyyameeti wallaahi warqeedha dhiirri musliimaa. Dhiira kaagaraa heerumtee duurra dhiira musliimaa heerumtee guyyaa lammataatti duusee wayya. Isinii galee? Har'amee sukkaarumti dhibba sinaa galu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miskeetiyya. Inni waan akka miskaanii fa'aa qabna laa. Inni qaalisti akhlaaqa qabaattu. Kaleessoo yeroo amantaa san keessa jirtu gaala bonni itti bu'ee fakkaatti. Amma garuu islaamummaa fudhattee naanii coomteedhaan qotiyoo qaluudhaaf ka'u sangaa kunoo corroobe jira miti kan maraqee qabu san isa fakkaatti laa. Isinii galee nama akkanaatti laa jechuun yaani gaafa islaama taate waa hunda keetu jijjiirama. Akhlaaqni kee jijjiirama. Uffannaan kee jijjiirama. Haalli kee jijjiirama. Fuulli kee jijjiirama. Beekumsi sammuu kee jijjiirama. Haalli dubbii kee jijjiirama. Adamni kee waa hunda keedha. Bifti kee nafti kee iyyuu hin fuddatta. Ka duraaniitiif kan ammaa tokko miti. Amma fakkeenyame suuraa duraanii kan kootii fi kan ammaa wal biratti qabame ka duraanii indaaqqoo luqqaati. Qolli irraa bu'ee fakkaattidha. Kan ammaa subhaanallah idummattuu laaluu nuti qoyyii namaaf barsiisu. Na eechanii julaa osoo Itoophiyaa fa'aa galee yaa itu naadha qabeenyati naan jedhan garuu qabeenyaa ni qabu birrii miti islaamummaadha qabeenya caalu. Isinii galee garaan acha meeshaa fi sirreeffadha. Inna Sumayyaan birrii qabaattee sila akkanatti furdattee hin jedhina. Ani birrii hin qabu. Waayyuu birrii hin qabu. Birrii hacaalu moo islaamummaan qabaa nama haadha qabeenyatti haaftaamidha. Wallaahi haaftaamidha. Abbaa qabeenyaa duniyaa tan irratti makiinaa qabu fooqii qaburraa hiyyee nama islaamummaa qabaatee karaarra taa'u kadhattuu wayya jechuudha. Mikinaatum qabeenya caalu islaamummaadha waan ta'eef jechuudha. Isinii galtee dubbiin? Islaamummaan furdisuu miti si balachayyoo islaamummaan jechuudha. Namni tokko fakkeenya namumti kiristaanummaa keessatti akkam fokkataa akkam jibbisiisan gaafa islaamummaa dhufe dahabii fakkaata laa warqee fakkaata. Isinii galee? Miidhagina siif dabalti, bareeduma siif dabalti, duniyaa fi akhiratti ittiin milkoofta. Waggaa 20 islaamummaa keessa jiraatte, waggaa takka islaamummaa keessa jiraatte gaaf duute siif wayya. Rabbiin dhumuma keessa hunda keessanuu shaadaa haa godhu amiin jedha. Akkuma Rabbiin suuraa Al-Imraan ayyaa 102 irratti musliima taatan malee hin du'inaa jedhe maaliifi karaa kan karaa jahannamaadha waan ta'eef ibidda waan ta'eef namni islaamummaa hin qabaanne yoo madu'e yu rahmata yu kadhachuu hin dandeenye. Mikinaatum nama jannataatiin dika. Kan rahmata argachuu dandeessanii carraan isin qabdan yoo duniyaa tanarra hanga jirtan qofaadha. Hanga addunyaa tanarra jirtan haqa addaan baafattan yoo rabbitti amantan nama jannataa taatu. Garuu moo asumarratti akka barbaaddan utaaltanii shubbistanii nama arrabsitanii akka barbaaddan yoo taatanii borumoo gaafa lubbuun teessan duniyaa tanarraa xab jettee deemte nama jannamaatti taatan. Nama san Rabbiin akka isin hin goone haqa addaan baafadhaa. Maatii keessan hin sodaatinaa, haadhaaf abbaa keessan hin sodaatinaa. Abbaa manaan qabeettee yookaan qabeenya kee warratti ergadheettee hin sodaatin. Islaamummaa qabadhu. Wallaahi laazim. Duniyaa tanarratti qabeenyi gaaf deeme qabeenyi ni darba. Maali fakkeenyan isinii haasa? Wallaahi fakkeenya isin ganii lafa bitadhee mana irratti galsiisee an islaama taanan dhimmaayyuu ittiin kaan. Sababbiin isaa maqaa isaaniitiin jira waan ta'eef fudhatanillee haadhaaf abbaa koodha. Yoo naaf laatanillee mirga qaban. Isinii galee garuu ani yeroo sanidha sanii asitti immoo kan isa caaluun hojjetadha jechuudha. Osoo dammoo lakki qabeenya saniif jecha ka'eetiriin lakki islaamummaan seenu jedhe wallaahi kan ibiddaan ta'a.
Qabeenyi waayyuu miti. Nama sodaachuu waayyuu miti. Amma tokko waajif gammee sodaatan, awwiifaa sodaatan, beetiifaa sodaatan asirra. Isaan gaafaati duute qabrii teetiif ittiin gaafataman. Haadhumti si deessayyuu si faana qabrii seentula. Haadha koo na dhaqqabe osoo ittiin himmaan keessa hin dhaqqabdu gaafa san. Yoo Yesuus jette Yesuus dammoo addunyummaa tana irrattu ani isin hin beeku jedheera. Namni yaa gooftaa naan jedhe mootummaa waaqayyoo galuu hin dandeessani jedheera waan ta'eef achis dhaqxe yaa gooftaa Yesuusii kun dhaqqabe osoo jetteeni ani isin hin beeku sin jedhe sitti si beeka sin jedha. Naafsi eessatti si beeka ani yoo ta'e kanan si waamaa jiru karaa rabbii tokkichaatti karaa waaqayyootti si waamaa ture. Gara Allah tasi wama ture ani kanan ergame Matius keessattuu Bani Israel tifan ergame dheera ummata Israel akka hoolota badanii faa ergame dha eessatti siif ergame sin jedhee si kaadala sinii galee koppileen ki godha inshallah innaa gaafa sanaan isin hin beeku na dhiisaa deema akka barbaadan taa'edha gaafa sanee jedhaitan kan jahannama taatanii jechuudha garuu dammoo gaafa rabbitti namantanii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa godhattanii islaamummaa fudhattanii wanta rabbiin isin hin jedhee dalagdanii kan eessatti wallaa ergama rabbiitti taatu sallallahu alaihi wasallam kan Aashaa ka Khadiijaa taatu akkam nama gammachiisa ree kanaafi rabbiin isin haa milkeessu rabbiin nu haa milkeessu rabbiin haqa isinitti agarsiisu wallaahi kan nama qajeelchu rabbi dhadhu yaani haqa keessan isiniif hin beeka kan irra jirtanillee dhugaa isinitti fakkaata namoonni tokko maatii sodaadha fira sodaadha maal sodaadha kan isin sodaattanii jechuudha islaamummaan fudhan garuu gaafa san isaan itti gaafatamummaa kan keessan hin taane jechuudha sinigalee namoonni tokko qabeenyaaf islaamummaa fudhatan islaamummaan qabeenya siif kennitu islaamummaan mataa isheeyyuu qabeenyadha haaftidha birriidha Ameerikaa deemuuf islaama taatee hojjettanillee Ameerikaan jannataa miti jannata kan argattu islaamummaa qabaanna waa hundadha tinigale jannanni nuti argannu ka Ameerikaan nuti deemnu nuuf islaamummaadha irsaaf hojjettan dammoo dhiirri kiristaanadha hin koloofne hin fuudha hara akka barbaadde qullaa wajjin deemtaa maal taata tinigale kiristaanummaa keessas dhiirri hin jira garuu dammoo dhiiraaf jecha islaamummaa fudhatte gaafa jettanis tokkoffaa dhiira keechan arrabsiistan dhiirri keenya lakki nama wajjin ciisuun beeku dubartii wajjin bulfachuun beeku wajjin rafuun beeku ta'a yookaan bulfatuun beeku kan masruufan kennuufiin beeku ta'a sababa saniif bakka ijoolleen nu harkaa dhumte bakka kanattuu dhiiruma keessanii dhiira keechan arrabsiistanii amma fakkeenya nama tokko dhiira dadhabaa dubartiin gallakkistee deemti akkasanitti godhaa jirtan laalisila amantaa kan keessanillee dhiira keessanillee jechuudha ammaan booda dhiiraaf jecha namni amantaa jijjiiran jedhinaa miknaatum dhiira keechan isin harkaa yaanii isin arrabsaa jirtani waan ta'eef jechuudha maalis namni jabaan tokko ko abbaan manaa jabaan tokko ko haadha manaa fi jabeessee bulfata inna dubartii maaf isin harkaa miliqxire dhiira fi noo dogongortaniirtan islaamummaan haqallee karaa dhallee raahaa lubbuu jiistuu qalbii quraana waan qabataniif laal jechuudha sinigale garuu immoo dhiirri islaamaa warqiidha yoo waan felleen ta'e guyyaatti 5 dhiqata sinigale barbaachisaa ta'e dhukkeen isinirraa kaasa kan keessan dammoo gaafuma shintee daraqee iyyuu kan hin dhiqanne jira la sinigale bishaan fudhattanii hammaama deemtanii baadiyyaa irrattis wal beekna bar kan musliimaa garuu osoo waan eeyyuu ta'e dirqama guyyaatti 5 dhiqata tokko guyyaa 5 guyyaa tabbatu in beekna be gaafa ximqataa faana fadhiqatta gaafa bara jijjiirraa faana fadhiqattanii bar sinigale wal beekna waa wal beeknu jechuudha kana bobaan keessan ajaa firiizin keessan dhoqqee marratti dhaqxanii baanziliidha fiddanii afarras dan bishaanitti dibdanii kan keenyamu dirqama nafasaa dhiqata ganama haadha manaaf abbaa manaallee yoo wal faana bulan dirqama subii kaanii naaf ofii dhiqatanii salaatanii jechuudha kan keessammoo ka'eera harkaa fuula fi laqlaq godhateera qorsii fidinyaan qorsii kee nyaattee akkasumatti jaartii kee wajjin bultee ajuma saniin bakkeerra deemte jechuudha garuu dhiirri islaamaa akkas miti kanaaf ikkoo sababa malee miti bar nuti warqeedha dhiirri keenyas warqeedha islaamummaanis warqeedha kan jennu wallahi waan baay'ee wal bira qabneeti jechuudha mee fidi dhiirri kiristaanaa tokko haadha manaa fi wajjiniin bulee ganama nafa dhiqatee dirqama sarratti nafa dhiqatuu haa jedhu fidi ragaame macaafarra wallahi bakka takkan argattu hin jiru kaa wannan jirreefi bar yoo ragaa qabate dubbiin dubbadhe kana laal arraba miti kana nani dubbachaa jiru
dhugaan dubbachaa jira. Wanna dhugaara dhaabbadhee tanan wallahi dhugaara dhaabbadhee tanan yoo lakkii kijiba itti ragaa quraan wangeela irraa fiddee kitaabota dhalattoo irraa fiddee baasii natti agarsiise gaafa sanan amana. Seera akkasitti si ajaju. Haadha fabbaa qabnaa barnuti yeroo sana heerumullee baannu jechuudha. Ganama yoo kaan abbaan kee uddaasee maaramii qabata harka fuula dhiqatee. Uddaasee maaramii bismillah bismaam jedheetuma jechuudha. Macaafa qabata. Hirriba irraa ka'ee abbaan kee uddaasee maaramii godhu malee wallahi baadiyyaadha qonna iyyuu hin deemu jechuudha. Isinii galee bakka takka hin deemu. Hanga calootii godhutti jechuudha. Harka fuula ofii dhiqatee calootii godha qursii ofii nyaata horii ofii bobbaafata jechuudha. Akkasiidha. Gaafa kam nafa dhiqxan gaafa ximqataa gaafa ayyaanaa taabonni ba'u gaafa barri jijjiiramu masqala hin quxaaxashii kanarratti nafa dhiqattan malee nafa dhiqattanii bishaan fudhattanii hamma deemtanii garaagarummaan dhiira keenyaaf dhiira keessaniyyuu kanaan dubartiin takka dhiira fuutti osoo amantaa jirtee kara saniin nu qaleejjeelummaa argattee naan dhokee rakkoon qabu rabbittiin amanteenaan jechuudha. Garuu namni namaaf miti kan amanu namni kan amanu haqa laalee rabbii ofiitti kan amanu malee dhiira fi miti jechuudha. Dhiirri sin biras guuteera garuu dhiirri dhiira ta'ee fi miti. Dhiira jechuun ka qulqullina qabu ka zanaa jedhe ka fataa jedhe ka seeftii ofii eeggatee deemu malee kan hammaa foolii godhachaa deemu feenu kaanuto biraayyuu dhugaa yoo natti meeyattan jechuudha. Inni akkasiidha lamaanninyaan dubbattanii na dubbisinaadha. Osoon dubbadhe waan baay'eedha Yesuusuu hedheera bara. Wanni isinitti himu baay'eedha garuu dandeessanii baattan malee jedhee dubbateera. Anillee wanti nan isiniin jedhu baay'eedha. Garuu dammu wannan isiniin jedhu san dandeechanii hin dhageessanillee hin baattanillee sammuu keessan xunte shin taa'in maraattalla. Gaaf maraatta san dammoo caballa isin jiru jechan isin geessareen sababa kiyya maraattanii hospitaala yoo galtanoo yookaan maraattanii waraqaan qabdan ta'a hospitaala ragaa fagaltanoo akkamiin isinii godhaan. Innaa dandeechanii akkuma inni ilaali Yesuus dandeechanii baattan jedha wannan isiniin jedhu anillee dandeechanii hin dhageessan.